Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu cuunfaa boqonnaa tokko waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Tuunni walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti. Tuunni egaa walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti. Wantoota sirriitti ibsaman gaafa jennu kan akka dhala namaa ta'uu danda'a, beellada ta'uu danda'a, bineensota ta'uu danda'a. Isaan kun sirriitti kan ibsaman jechuudha. Lakkaa'uudhaaf kan nu mijatan. Fakkeenya fudhatan maatii keessan keessa miseensonni jiran hundi isaanii jechuudha. Maal jedhamu? Tuuta jedhamu jechuudha. Beelladoota mana keessaniis ta'uu danda'a. Isaan kun lakkoofsanii bira ga'uu dandeessu. Isaan kanaan maal jettuuni? Isaan kanaan tuuta jettuun jechuudha. Tuunni wantoota sirriitti ibsamanidha jechuudha. Wantoonni tuuta keessatti argaman miseensa tuutichaa jedhamu jedha. Tuuta sana keessatti kan argaman maal jedhamu? Miseensa jedhamu jechuudha. Miseensa tuutichaa jedhamu. Maatii keessan keessa maatiin keessan iddoo tokkotti maal jedhamu? Tuuta jedhamu mitiire? Tokkoon achi keessa namni jiru jechuudha. Maal jedhama? Miseensa maatichaa jedhameeti kan inni waamamu jechuudha. Fakkeenyaaf ati mataan kee jechuudha. Tuuta maatii kee keessaa miseensa isa tokkodha jechuudha. Kanaafuu wantoonni tuuta keessatti argaman miseensa tuutichaa jedhamu jechuudha. Maatii keetiif ati egaa miseensadha jechuudha. Mallattoo miseensummaa ibsuuf itti gargaaramnu ishii kana jechuudha. Mallattoo miseensummaa ibsuuf mallattoo E fakkaattu kana jechuudha. E otoo hin taane E kan fakkaattu E'n akkasiin barreeffama. Mallattoon miseensa agarsiiftu immoo bifa kanaatiin kan ishiin barreeffamtu jechuudha. Mallattoon miti miseensummaa ibsuuf itti gargaaramnu ammoo ishii kanadha. Maal gootu? Mallattoo miseensaa barreessitanii garaa ishiirra akkasiin murtu jechuudha bifa kanaatiin. Maal agarsiifti ishiin? Miti miseensummaa agarsiifti jechuudha. Tuunni miseensa tokkollee hin qabne tuuta duwwaa jedhama. Tuunni miseensa homaallee kan of keessaa hin qabne maal jedhama? Tuuta duwwaa jedhama. Mallattoon tuuta duwwaa kana, ishii kana yookiin ishii kana. Yoo barbaadan isa kana fayyadamtu. Yoo barbaadan immoo mallattoo zeeroo barreessitanii jechuudha yookiin O barreessitaniit maal gootu? Garaa ishiirra akkasiin murtu jechuudha. Kun maal kanneen nutti agarsiisu? Tuuta duwwaa ta'uusaa nutti agarsiisa. Yoo barbaadan isa kana fayyadamtu, yoo barbaadan immoo ishii kana fayyadamtu. Kan isinitti tole keessaa tokko fayyadamtu jechuudha. Lamaanuu tuuta duwwaa nutti agarsiisa. Tuutni dhaabbataan tuuta baay'inni miseensota isaa murtaa'aa ta'edha. Tuunni dhaabbataan baay'inni miseensota isaa murtaa'aa kan ta'edha. Fakkeenyaaf fudhannu. Tuuta A kana haa fudhannu. Akkamitti akka dhaabbataa ta'e waliin ilaalla jechuudha. 1, 2, 3 jenneet tuqaa gooneet maal goona? 10 haa jennu. Tuunni kun maali? Tuuta dhaabbataadha jechuudha. Maaltu isa dhaabee asirratti? 10tu isa dhaabe jechuudha. 10 irratti kan inni dhaabate. Osoo 10 kun hin jiru ta'eeti immoo akkasumaan tuqaan kun qofti jiraate tuqaa fayyadamnee asitti mallattoo ishii kana yoo fayyadamne maal jechuudha? Tuunni kun maal jenna? Tuuta fuufaadha jechuudha. Maaliif? Itti fufa jechuudha lakkoofsi kun. Sichuma itti fufa. Dhaabbii hin qabu. Otoo asitti lakkoofsa immoo yookiin lakkoofsa 20 jettanii lakkoofsi kun 10 kaasee haga 20 qofatti jechuudha miseensa. Baay'inni miseensaa lakkoofsa tokko haga 20 qofadha.
Kummaanni tuuta dhaabbataadha jechuudha. Tuuta fufaatoo ta'ee lakkoofsa 20 kana asii kaasuu qabdu jechuudha. Tuuta fufaa ta'uudhaaf 20 asii ka'uu qaba jechuudha. Kanaafuu tuunni dhaabbataan tuuta baay'inni miseensota isaa murtaa'aa ta'edha. Kan murtaa'edha jechuudha. Miseensonni tuutichaa kan murtaa'anidha. Kanaaf maal jennaani? Tuuta dhaabbataa jennaan jechuudha. Tuunni fufaan ammoo tuuta baay'inni miseensota isaa lakkaa'amee hin dhumne yookiin immoo hin xumuramnedha jedha. Akkuma durri isiniin jedhe tuuta A jedheen 1, 2, 3 jedheen tuqaa kaa'een akkas isinii kaa'e kummaanni kan hin xumuramnedha jechuudha lakkaa'amee. Itti fufa lakkoofsi kun. Kan hin xumuramnedha. Kanaaf maal jennaan? Tuuta fufaa jennaan jechuudha. Miseensi tuuta A hundi miseensa tuuta B yoo ta'an, tuunni A cita tuuta B'ti. Mallattoodhaanis A'n cita tuuta B'ti jechuun ibsamaa jedha. Asirratti miseensi tuuta A hundi jedha. Miseensi tuuta A hundi miseensa tuuta B yoo ta'an, miseensi tuuta A hundi isaanii miseensa tuuta B yoo ta'an jedha. Tuunni A cita tuuta B'ti. Mallattoodhaanis yeroo ibsamu A'n cita tuuta B'ti jechuun ibsina jechuudha. Kana jechuun tuunni A jechuudha. Miseensi tuuta A eessa keessatti argama jechuudha? Hundisaa tuuta B keessatti argama jechuudha. Tuuta B keessatti kan inni argamu. Miseensa tuuta B keessatti kan inni argamu. Kanaaf maal jennaani? A'n cita tuuta B'ti jennaan jechuudha. Fakkeenya fudhannee haa ilaallu. B'dhaan jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5 jenna. A'dhaan immoo maal haa jennu? 3, 4 jenna. Amma egaa miseensi tuuta A hundi miseensa tuuta B'ti jechuudha. Miseensi tuuta A hundi isaa 3 fi 4 malee qabaa tuunni A. Hundi isaaniiyyuu eessa keessatti kan isaan argaman? Tuuta B keessatti argamu jechuudha. Yeroo kana maal jennaan? Miseensi tuuta A hundi miseensa tuuta B yoo ta'an jedha. Kanaafuu miseensa tuuta B'ti miti akkuma argitan 3 jira 4 jira. Kanaafuu A'n cita tuuta B'ti jennaan jechuudha. Mallattoodhaan yeroo ibsan bifa kanaatiin kan isin ibsitan. Tuunni A cita tuuta B miti yoo ta'e immoo akkamiin ibsitu? Mallattoo ishuma kana miti kan jedhu maal gootu? Mallattoo ishii kana garaa ishiirra akkasiin murtu jechuudha. Kana jechuun tuunni A cita tuuta B miti jechuudha. Mallattoodhaan yeroo ibsitan akkasiin kan isin barreessitan jechuudha. Miseensonni tuuta A hundi isaanii miseensa tuuta B ta'anii garuu tuunni B yoo xiqqaate miseensa tokko kan tuuta A keessa hin jirre yoo qabaate, tuunni A cita xiqqaa yookiin immoo cita sirrii tuuta B'ti jedhamaa jedha. Mee fakkeenya fudhadheen waliin haa ilaallu. Maal jedhaa? Miseensonni tuuta A hundi isaanii miseensa tuuta B ta'anii jedha. Miseensonni tuuta A jechuudha. Hundi isaanii miseensa tuuta B ta'anii garuu tuunni B yoo xiqqaate miseensa tokko kan tuuta A keessa hin jirre yoo qabaate maal jennaani? Tuunni A cita xiqqaa yookiin cita sirrii tuuta B'ti jedhamaa jedha.
asirratti akka sirriitti ifa isinii ta'uuf daanaa veenii fayyadamnee haa ilaallu. Ishii kana tuuta daanaa veenii kana kan tuuta baa jedha. Ishii keessatti barreeffamtu kan ammoo A jedha. A jedha ishii kan ammoo A jenna. A maal qabaa? 1, 2, 3 qaba. Aan jechuudha. Baan immoo 1, 2, 3 of keessatti haammatee waan jiruuf egaa asii immoo A haa jennu kan baa jechuudha. Yeroo kana miseensonni tuuta A hundi isaanii miseensa tuuta baa kan ta'anidha jechuudha. Maaliif baan Aas tuuta A kanas haammatee waan jiruuf jechuudha. Kanaafuu tuuta Aasa kana kan haammatee jiru eenyudha? Tuuta baatu haammatee jira jechuudha. Miseensonni tuuta A hundi isaanii miseensa tuuta baa ta'anii garuu tuunni baa yoo xiqqaate miseensa tokko kan tuuta A keessa hin jirre yoo qabaate tuunni A cita xiqqaa yookiin cita sirrii tuuta baati jedhamaa jedha. Asirratti egaa kanaan maal jechuu dandeessu? Aan cita sirrii baati jettuun jechuudha. Yeroo kana jechuudha. Aan cita xiqqaa yookiin cita sirrii tuuta baati jettu yeroo kana jechuudha. Tuunni baa maal kan inni qabu of keessaa? 1, 2, 3 Aadhaan 4 ta'a jechuudha. Tuunni A immoo maal kan inni of keessaa qabu? Miseensa 1, 2, 3 isaan kan of keessaa qaba jechuudha. Mallattoon Aan cita xiqqaa tuuta baati jedhamee ibsama. Mallattoodhaan yeroo ibsamu akkasiin ibsatu jechuudha. Ishii kan jechuun kana jechuudha. Mallattoodhaan yeroo ibsitan. Aan cita tuuta baati fi A fi baan wal qixa miti yoo ta'e maal jechuudha? Aan cita xiqqaa tuuta baa ta'a jechuudha. Tuutonni lama miseensota waliin hin qaban yoo ta'an tuutota waliif alagaa jedhamu. Tuutonni lama miseensota waliin hin qaban yoo ta'an miseensota sanaan maal jennaani? Tuutota waliif alagaa jennaan jechuudha. Kana jechuun kipha waliif hin qabanii jechuudha. Tuutota kipha waliif hin qabne maal jennaani? Tuuta waliif alagaa jennaan jechuudha. Fakkeenya fudhannee ilaallu. Kana tuuta A jedha. Kana immoo tuuta baa jedha. Tuuta A, tuuta baa. Kuni lakkoofsa fudhanne 1, 2, 3, 4, 5 yoo ta'e inni kun immoo A, baa, caa, daa yoo ta'e tuuta A fi baan waliif maal jechuudha? Waliif alagaadha jechuudha. Tuuta waliif alagaadha. Maaliif kan ittiin wal fakkaatu hin qabu jechuudha. Tuutonni lamaanuu miseensota walirraa hin qaban jechuudha. Osoo Aan as keessa jira ta'e inni kun as keessa jira ta'e tuutota kana lamaan waliif alagaa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif? Kan ittiin wal fakkaatan waan qabaniif jechuudha. A fi baan tuutota waliif alagaa yoo ta'an kiphni isaanii kipha walii hin qaban jechuudha. A kipha baan maal jechuudha? Tuuta duwwaadha jechuudha. Kipha walii hin qaban walirraa hin qaban jechuudha. Kan ittiin wal fakkaatan hin qaban. Kanaafuu A kipha baan isaanii maal jechuudha? Tuuta duwwaadha jechuudha.
Tuutni lama baay'inni miseensota isaanii walqixaa fi akaakuun miseensota isaanii wal fakkaatoo yoo ta'an tuutota walqixaa jedhamu. Tuutni lama baay'inni miseensota isaanii walqixaa fi akaakuun miseensota isaanii wal fakkaatoo yoo ta'an tuutota walqixaa jedhamu. Fakkeenyaaf fudhanna. Tuuta A haa fudhannu. Danaa veeniidhaan isinittan agarsiisa akka ifa isiniif ta'u jechuudha. Danaa veeniidhaan asirratti A jedhaa kana. Kanaan immoo B jedhaa tuuta kana. B jedhaa. Kun A, B, C, D yoo ta'e kunis A, B, C, D. Baay'ina miseensaatiin walqixaa. Inni kun 4 qaba. Kunis illee akkasuma 4 qaba jechuudha. Akkasumallee akaakuu yookiin immoo bifa isaaniitiin wal fakkaatu jechuudha. Kuni qubeedha. Kun qubeedha. Inni kunis akkasumallee qubee xixiqqaadha jechuudha. Qubee xixiqqaadha. Kunis qubee xixiqqaadha. Akaakuu miseensa sanaanis wal fakkaatu jechuudha. Baay'ina miseensaanis akaakuu miseensaaniitis wal fakkaatu. Kanaan maal jennaan? Tuutonni kun tuutni A fi B maal jechuudha? Wal qixadha jechuudha. Tuutonni lama baay'inni miseensota isaanii wal qixa yoo ta'an tuutonni tuuta wal madaalan jedhamu. Kun immoo maalni? Tuutota wal madaalanidha jechuudha. Tuutonni wal madaalan maal isaatu ilaalama jechuudha? Baay'ina miseensota tuuta sana keessaa qofaatu ilaalama. Baay'ina miseensota tuuta sana keessatti argamaniitu ilaalama. Baay'inni miseensota tuuta sana keessatti argamanii wal qixa taanaan tuuta sanaa maal jennaani? Tuuta wal madaaloo jennaan jechuudha. Tuuta wal madaalan jennaani. Fakkeenya fudhachuu dandeessu. Tuuta wal qixaa fi tuuta wal madaalan adda baafachuu qabdu. Tuuta wal qixaa kan jennu baay'ina miseensota achi keessa jiranii fi akaakuu miseensota achi keessa jiranii ilaalla jechuudha. Garuu tuutota wal madaalan irratti baay'ina miseensota achi keessa jiranii qofa kan nuti ilaallu malee akaakuu isaa miti. Asirratti ilaaluu dandeessu. Fakkeenya yoo isinii fudhadhe kana tuuta A'dha, kan immoo tuuta B jedha. Asirratti A, B, C, D haa jennu. Isa kana immoo maalni? 1, 2, 3, 4. Baay'inni tuutota kanaa meeqa? Kan A jechuudha 4. 1, 2, 3, 4. Kan baahu 1, 2, 3, 4. Miseensonni isaa wal qixadha jechuudha. Kan A's kan B's 4 4 qaba. Tuuta kanaan maal jennaan? Wal madaaloodha jennaan. Wal qixa jechuu hin dandeenyu. Maaliif? Wal qixa kan jennu yoo akaakuun isaa wal fakkaate jechuudha. Yoo A'n qubee ta'e inni kunis qubee ta'uu qaba. Yoo inni kun lakkoofsa ta'e inni kunis lakkoofsa ta'uu qaba jechuudha. Wal fakkaachuudha qaba. Yoo A'na jiraate A'nis dirqama jiraachuu qaba. Yoo B'na jiraate B'nis jiraachuu qaba. Yoo wal qixa jenne jechuudha. Kanaafuu kun wal qixa miti. Maal jechuudha? Wal madaalaadha jechuudha. Wal madaala yeroo jennu baay'ina miseensa achi keessa jiranii qofa kan nuti ilaallu. Kibni tuutotaa lama A fi B'n tuuta miseensota waliin tuutota lamaan qabatedha. Mallattoon kibaa tuutotaa mallattoo kanadha. Kibni tuutota lama A fi B tuuta miseensota waliin tuutota lamaan qabatedha jedha. Akkuman isin time danaa veeniidhaan akkuman dura isinitti hime jechuudha. Kana
A jedha. Kan ammoo isa kana ammoo B jedha. Kibni asirratti isa kam ta'a jechuudha? Isa kana A yoo jettan, isa kana B yoo jettan, kibni isaanii isa kam ta'a? Asitti lakkoofsa 1, 2 yoo barreessine, asitti immoo 3, 4 haa ta'u, asitti 5, 6 haa ta'u. Kibni isaanii isa kam ta'a jechuudha? Kibni isaanii 1 fi 2 ta'a jechuudha. Kanaafiin yeroo dibnu immoo isa kam ta'a? Isa kana dibna jechuudha. Kiba A fi B kana. Kana jechuun A keessattis B keessattis hin argama jechuudha tuunni kun. Lakkoofsi 1 fi 2 kun A keessattis B keessattis hin argama jechuudha. A kibba B yoo dubbifamu A kibba B jedhameetidha. Makoon tuutotaa lama A fi B'n tuuta miseensonni isaa miseensota A yookiin miseensota B yookiin miseensota A fi B'n lamaan iyyuu ta'anidha jedha. Egaa walitti maktu jechuudha. A makoo B mallattoo isaa kamidha? A makoo B ishii kanadha jechuudha mallattoon isaa. U fakkaatti, mallattoo U fakkaattudha. Kana jechuun Aan fakkeenyaaf Aan 1, 2, 3, 4 yoo ta'e, B'n immoo A, B, C yoo ta'e, A makoo B maal ta'a jechuudha? A makoo B maal ta'a? 1, 2, 3, 4 A, B, C ta'a jechuudha. Maaliif walitti maktu jechuudha. Hantuuta A's kan hantuuta B's walitti maktaniiti kan isin keessan. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala keessa deebii boqonnaa tokko kan waliin ilaalu ta'a. Haga ammaa baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa. Bifa haaraadhaan illee viidiyoo akka biroo bakka gaaffii isinitti ta'etti viidiyoo akka biroo isiniifan dalaga jechuudha. Kanaaf haga viidiyoo itti aanutti nagaan naa turaa isiniin jedha.